أشكر الله ينتوسيد في قفتاغية سين أشكر الله ينتوسيد في قفتاغية سيني جاءن أكم جرت قفتاغية هنو قالي تيقولوا لاف رفيت انجرا Lentos. أشكران جالد وخنا ديو خيسة تكو أتي في روفوس نوجين ترتن لولا إمباير خينياتي في جرمانيا ترأيقلي هنگا أماتي أتي يرو هند نوجين جرتا يرو هندا في بكا هندت اللي قرو أرانتنا ودو حالان همتو تاتي تكا قبدا ودو تنبانتا قفتاقية أني أدون نجيسي جرتي قرباه دامان أني دو اتمر تيسي واي ايسات الرا خانين أني دو اتمر تيسي قرو بافتي جريني يوتيوب قيسة سنتني فرحان محمد برسم سبسكرايب ولو هنران فتنا Dogongora guddaa hojjettee jirta yaa Leentos. Dhugaan dhaamsa kiyya xiqqeeffattee jirta. An dhaamsa kan kee xiqqeeffadheen beeku. Garuu gamtaa qulqulluun ziilutiyyiin. Saqooy ziilutiyyinii qulqulluu tan baanta. Meenaa fi maasaaniitii qulqulluudha. Ani wanniin sirraa sodaadhu yaa Leentos ati amantii isaanii keessa seenteeti waan qulqulluu ta'ee fi kan qulqulluun ta'een addaan foohuuf teessa. Boru jechuun kan keen oolu ati yoo haala kanaan itti fufte ilmi rabbii. ملته يروسالم خيسة تياديرو خوتا برخارا برباددا Lentos. إذا ما أنسون بافته أشكر روماني اللي أجيسه خبجان خيبو إجرا إجا أشكر خياتي أكسما أماس إجا نأب خيات دورتي آشور خيستي أما قافين تيا مين في مياتومان مي مالتين سعادة akka feete na godhi yaa gooftaa kiyya waan ati na gootu hunda gammachuun hin furda haya gaariidha na dhageeffadhu hidhamtoota shanan mana hidhaa dachi jalaa baasiitii bakka itti nama fannisan geessi amma fannisi marhabbaa gooftaa kiyya Andraus. هو nyaata kana Yahudaaf fanni صاحبك يا خواته مال هذا خوني هراتا خنكيتي قالتون أنا ميتي برسيسا قالتون فلو إساتو هراتا سايف دا برسيسي فخني سلا أكا خياتي في أكا بيت رسته إدنو أقبو بلتدوي سلا نميتشي خون نبي دوغاته Sila shakki takka maletti beeka akkaan ani ittiin amanne. abbaa kiyyaa ani maallaqa isaatiin barbaada ummanni kun mucjizaa gurbaa kanaatitti gammadanii jiran
garuu ani aaqiltichi waa'ee maallaqa isaatii yaada. Maallaqa. يهوذا Mee naaf himi ni beektaa yeroo tana eessa deemu jira Asqarootiin hin beeku. Yeroon tun gisee geesse halaw jeetuma kutaa. Ani naaf galuu dhabe maal akka godhu. Eeyyeen. Anis akkuma keetiiti amriin gurbaa kana naa galuu dhabe. Haya gaa Yahudaa kiyya. أندراوس Gaafii takkaan si gaafachuu barbaada. Gaafii ati yeroo dheeraadhaaf Yahyaa jala deemaa turte. Mee naa himi Yahyaan eessaanii Ciisaa fakkaata. Dhugaa dubbachuuf gaafiin tun gaafii jabduudha yaa obboleessa kiyya. Waan hunda guutuu naa himeetiin irraan eegin sababni isaatis ani barnoota gahaa nama baratee miti. Naaf himtamoo naaf hin himtu. Hayyee haya. Siifin hima ulaagaa hiraata keenyaa tun. Mee xiqqoo yaadana dhisi. Yoon hin dogongorre gaafaan ani arke Yahyaa wareegame yeroo duraatiif wareegamuu isaa dura waggaa 4. Bakka laga Urdunsun biratti anaa nama gaarii guutuu ta'e barbaadu jiru. Karaa Rabbii na qajeelchu. Nama mu'mina kate. Waan hin juusii galu jira. Khoon laal guyyaa sun Yahyaan haala ajaa'ibaatiin karaa Rabbii isaa uummata yaamu jira. Kannaa ajaa'ibaa kana qaba. Guddina dandeettii Rabbii si agarsiisa. Burujni fuula bareedaan isaa sun qabu. Yaa ilmaan namaa toobadhaatii karaa Rabbii keessanii deebi'aa osoo adaba jabaan ibidda keessatti isin harkatiin. Mukni firii faayidaa qabu biqilchee hundi mukni sun murameetii ibidda keessa darbama. Karaa Rabbii keessanii cahaa nama gaarii ta'uun dhugus qajeelama. Booddeen gaarii warra Rabbi sodaatuu fi warra keessaa duubaan tolee fi walqixa. Mee nuu himi yaa ilma Nabi Zakariyaa. Mee maal haa goonu? Horii namaa seeraan alatti harkatti hin galfatina. Namuma fedhe irrattuu cibbuu ragaan bahina. Waan harka keessan jirutti gammadaa. Yoo huccuu lama qabaattan tokko kannaa nama huccuu hin qabneef. Yaa ilmaan namaa akkaan isiniin jee kana godhaa waan Rabbiin tola isinii oole hundaan. Yoo akkaanaan isiniin jee kana hin goone yaa ilmaan namaa beekaa rahmanni Rabbii isinirraa garagala. Yeroo sun kaafira isinirra moosisa. Akka arraan duraa daranitti harka qalleeyyiinii fi taajirrinis na'aba waliif achi bahe ta'an. Sirritti na dhageeffadhaa. Yaa ilmaan namaa hundi keessanuu amma karaa Rabbii deebi'a. Yahyaan waan haaraam takkaa nyaatee dhugeen beeku. Ija uummata kabajaa qabu keessa seenuun isaa keessaafuu ija Herodos keessa seenuun isaa ifi ammaas barnootni isni barsiisu. Uummanni isa dhageeffatee jala deemus hoddommaachaa dhufuunii fi wanni walii idaamanii sababa guddaa ajjechaa isaati. Ani garuu na fakkaachaa ture. Yahyaan warra murna tokko uume jammaata Yahudaa keessaa tokko kan akka jammaata yookaan firqaa Nuur. Maqaa kana takka dhageesse? Mee naa himi dhugaadhaan uummanni gamtaa kanaa akka jaamutti nyaatuma fareehuu nyaachuu dhorkuu turan ulaagaa isaa lafa kaa'in sun hanga guutamutti. Kun olaal akkasi. Sirri akkas ture. Akkasii kakatanii ballama seenan waan haaraam nyaachuu dhabu irratti. Mee duba maal godhan? Warri ballama sun guutuuf wa'ada seene beela dhuman jechuudha. Gizee mana Rabbiitii gabba'an. Sirrii jirta. Isaan yeroo hunda waan harka isaaniitiin qopheeffatan qofa nyaachaa turan. Waan uumamaa fayyadamaa turan isaan. Waan akka ilbisootaa fayyadamaa turan kan akka awwaannisaa. Ifi ammas fayyadamaa turan deema gaarii keessaa harka namaatiin hin kaa'in. Kunoo karaa Yahyaa kanaatu akka yaadu kana godhe kana inni kun ta'uu ni mala jee. Jechuun kiyya uummata karaa firqaa kanaa nama yaamu keessaa tokko jee. Garuu dhumarratti yaa obboleessa kiyya. Ani akkaan dogongoreenaaf gale. Akkamitti uummata karaa gamtaa amantii Yahudaa nama yaamu arma jiru hundaa'u karaa gamtaa isaanii Yahyaan takkaa yaameen beeku. Garuu inni jechaa ture. 'Ergaa Rabbii kaas deemu karaa tolchaa eegaa. 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 'Ergaa Rab
ergaan rabbii sun khaniin ani isa tajaajilu haqa godhatu. Farhan Muhammad Gursum present. Farhan Muhammad Gursum present. Yaa ilmaan namaa lubbuu teessan qopheessaa eegaa guyyaa masiix dhufuuf. Kunoo ani bishaan keessattiin cuupha warra toobachuu barbaadu. Warra karaa rabbii isaanii deebi'uu barbaadu. Garuu ana booda nama biraa tokko dhufu ta'a. Kan sadarkaan isaatii yaa olii. Inni sun isin cuubuuf ta'a. Isin cuubuuf ta'a hafuura qulqulluudhaan. Yaa Rabbi ragaa naaf ta'e ani gaheen kuno. YouTube keessa seentanii Farhan Muhammad Gursum subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Guyyaa tokko Yahyaa fuudhanii deemaniin isaa hara laga Urdun deemu jiru. Ati achi turte? Gizee harka ashkara Heroodosee ni gama keenyaas millate. Eegasii jee arra ballamni rabbii huno narratti guutama jee. Tiyya huno arra guutamte jee. Andararos, maal taate saahibii? Maal taateeti uste? Dubbadhu malee naaf xumuri. Mee maal beekuu barbaadde? Ani akkana fakkaatutti Yahyaan gabroota rabbiin qalbii lallaaftu kanneef keessaa tokko isa. Abadan inni ilma namaatii gabroonfatan taa'ee ilaaluu hin danda'u. Kanaafi warra nama gabroonfatu hundaan inni lolaa ture. Garuu barsiisaan eega Yahyaan wareegame booda da'waa isaa hunda ifa baasuu eegale. Barsiisaanis akkuma karaa ilma haboo haadhasaa ummata yaamuu eegale wanni Yahyaan jees dhugaa ta'e. Bakka isaatis Ciisaa buuse. Akkasitti fedhinnaa rabbi taate ummanni kun akka ummata Ciisaa ta'u. Akkasuma ammas dhumarratti nabii biraatiin dhufu ta'a. Nabii zamana boodaa sun erguuf ta'a. Rabbiin ballama seenaniin erga jee ergamuun isaa ummatuma Yahudaa qofatti kan hin daangoyne. Ergaan isaa karaa cufaa addunyaati. Addunyaa tana hunda miidhaarraa najaa baasuuf ta'a. Ilmi namaa hundi dalagaa bareedduu nabii sunii haasa'uuf ta'a. Dhumarratti garuu dhumarratti maal? Amata lama duratti wanni Yahyaan guyyuu ja'aa ture tokko hono akkasitti dhugaa ta'e. Wanni sun haa dhugaa ta'e halkan Heroodiyaa fuudhe sun. Akkuma beekamutti jaartiin obboleessa Herodos sun
Nabi Yahyaa jibbuu turte jibbansa ajaa'ibaa. Intalti sun intalasii ajajje akka dhiichisa bareedaa dhiichistu Herodos duratti akka inni dhiichisa suni gammadee isii tana badhaasuuf. Badhaasa qaalii gatiin badhaasa suniitis dhiiga Yahyaa ture. واني ستي الآمي نران فتين هايا بيكلمي Badhaasa laal badhaasa haalaan guddaa ta'e intala seenaa qabdu tan sirba ajaa'ibaa na sirbite tanaaf. badhaasni kun maaluma laata? Badhaasni sun badhaasa isin feetu. Intalti tante na gaafachuu ni dandeessi badhaasa waan feete. Sirba bareedaa isin naaf sirbite kanaaf waan feete na gaafachuu ni dandeessi cinaa mootummaa kiyyaatu maan taane. Ati deebiiti gaafadhu waan isin barbaaddu. Maaliif ifi callista? Maalini sodaatte? Lakkii hin sodaanne. badhaasni Yahyaa haa ta'u jee. Maal jette? Yahyaan akka harma dhufuu barbaadde? Lakkii mataa isaatiin barbaada ji'iin. Bani hulaa balbala saaqa maqaa giftiitiin bani hulaa. Saqoo illaa amma barnoota fudhanna yaa Yahyaa. Eenyurraa? Atirraa moo? Duba horee. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu turtee jirta barnoota fudhachuurra yaa ilma Zakariyaa. Armoonni seenteef nagayaan ba'uu fi miti beekii laal. Laal akkasii beekuu qabda ture. Niin beeka ati akka shayxaana taate yaa Heroodiyaa. Garaa jabeenyi kan kee kun atii fi Heroodoosu ganaa laga jahannamitti isin darbuuf ta'a. Karaa Rabbii kee deebi'i. Carraa hamma qabdu kanatti. Deebi'i. Yahyaa. Mee naa himi. Qoy uummanni maal arkeeti akkana si jala deema? Rakkoon tantee anaa miti niin beeka. Rakkoon tantee warra na jala deemu sun. Beeki laal uummanni ganaa walii qabameeti na jala deemuudhaaf ta'an.
garuu ana boodaaniimi nabii biraa boodaan. Isaas akkuma keetii kanatti hin qabuuf ta'a beeki. Laal ani hin hijibu. Narrattis takkaa hin sobamne. Beeki ati inumaahu ajjeesuu hin dandeessu. Een dandeessu nabiyyicha dhumaa banii Israa'el. Beeki laal kun fadhii rabbii guddaati. Isni hin du'u. Hanga zamana boodaatti. Ani nabiyyii boodaa ummata kanaati. Kan harka kaafiraatiin du'u. Na dhagayi laal. Beeki laal hedduun si obse hayaa yaa Yaxya. Meenaa himi maal ibseeti saa? Ani laal humaatii miti. Waan takkaa miti. Garuu laal rabbii guddaan isa hunuqa ani darajaa kiyya beeku. Sadarkaa kiyya isaa beeka. ربي أخبرني ماذا قال الله عنك؟ ما الذي قاله الله عن شخص مثلك أنت؟ يا بدر نقول هنا دقي أتجتش لغاه دقيسو تقول ليس ما فيني خوني لال جتش ربيتي نقيني يحيى رجع جراتو ويا دلت الرأي قالت ويا دؤوس ويا قبري الراخوس حان وقتها هيا احسموا الأمر. يا إلما داود أنا يحيى هذا أنا يرجع في جبوتي فنجرة جبوتي فنجرة أما أنت نخو خرا يهودية اسكت هيا اضربه. أغرتي مال براني واني جو نمني ندقي ونجرو موتومان تيتا كسي فارسا سون قلتنا فكاتا ان ايدا كسي فارسا بولون سنين بانا لغان موتومان تيه هيرودي ان ايدا فارودان كارتم غدا بولتي واني جو جرسيف كلامي اين افقل ديغا امبيوتا غنى كون غاري متيبر ديغا ساني غنى كون بربالادا اكا كستيني بيتامي لا لا ني نما كل ميتي غرواني نيم بخ اينيو اكا لا ني يوتي كاتي اينيو اكا جيفمو غبونين بخ أني هيروديا جارتي وبلزخية ومانين رافولة وبلزخية را لا دكيتي همي فأمانتنا يحيى إذن وقال لك كيسو كبتي إذن وسيف كلامي هيا رفينيني ما في قفتاقية سراح من تريد أن تطلق خزاع؟ جيفتي تيجا قفتاقية واني أسوجرا سألتك سراح من ستطلق؟ يحيى قد يساجا جيفتي تيجا تريد أن تطلق سراحه؟ لقد قمت بذلك لا تتدخل
laal giifti. Hosa. Manaama ajaa'ibaa tokkoon arge. Ciisaadhaan manaama kiyyetti arge. Nabiyyicha haaree nama gorsu sun baanta. Mataa kiyya gubbaa dhaabbatee lallabu jira. Rabbiin isinirraa kafaluuf taanaan jee. Ilmaan Israa'elirraas kafaluuf ta'a jee. Ifi warra nabii Yahyaa ajjeese hunda haaluu isinirraa bahuuf taanaan jee. Ani dhiigaas niin arge. Hiikaan manaama kanaa maali? Manaamaan ani arge kana hiikaa saanaaf hin himtu. Ani niin arge manaama kana irra deddeebi'u maaltu mala? Yaa khuzaa kiyyaa ani sodaachuutti hin jira. Umaatii miin sodaatiin waan takkaa huntaatu laal. Laal manaamni akkana guutuudha namayyuu ni arga. Laal dawaan isaa waa xiqqoo hirriiba rafuudha. Farsha ofirra dabarsite kanaatu mataan si ba'e. Laal waa xiqqa shorafi sirraa baha. Manaamni sun si yaachisin. عندي جائزة لك يا سيدي. مالي ونني أركض ليكم يحياتي عن إنجيل يا هيروديا. لا 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 لا. ملك جبان. من الآن فصاعدا تستطيع أن تنام باطمئنان. لقد سكت صوت الله. قتلت لك يحيى. Akkasitti hammeenyi uummataa sadarkaa kana gahe. Uummanni hamaan banii Israa'el mataa Yahyaa lafa kaayanii hangitti meeratan takka ga'an. Saahibii sa'aan deemtee jirti. Hiraata keetis ilaa amma hin nyaanne. Nyaadhuutii xiqqa shorafi boru karaa dheeraa deemna. Baru ganama gizee biiftuun baate yoo rabbiin jee. Ilaa eessa bakka barsiisaan barbaadu. Yahudaa kiyya nageen naa buli. Atis nagee buli Andiraaros. Agartee ilaali yaa balabaas. Hin taane. Kunis hin taane. Kunis hin taane. Agartanii miti. Yeeyyiin Yahudaa kun ammaan tana hawaariyaa muumina Ciisaa ta'ee jira. Agartanii miti. Akka Askaruutiin karaa Ciisaa jala deemuu eegalee agartanii. Askaruutiin maallaqa haalaan jaalata. Ani ija kiyyaanin harka isaa ashkara Roomaan hatu jiru. Sila akka yaada kiyyaatitti namtichi kun bar ta'uu qaba ture warra mana hidhaa Pilaatos keessatti warra tortoru. Haga Ciisaa jala deemuu mannaa. Namichi kun nama ajaa'ibaati. Hawaariyaa Ciisaa naasii jidduutti argamuun isaa kun taphaaf natti hin fakkaatu. Laal nuti ilaa amma Ciisaa fi warra isa jala deemuu ofirraa shakkineen beeynu. Laal dubbiin Ciisaa kun magaalaa Yerusaalem keessa haalaan facaatee jirti. Ni agartami yaa balabaas. Haala kanaan yoo itti fufee warri nabii Ciisaa jala deemuu ashkara Roomaan daran hedduu tahan. Ni agartami duba haala kanaan waan Ciisaa yaadu jiru beekuun qabnu nuti.
Garuu meenaa fi maaga'een hojii isaa maalii Ciisaan Naasirii biratti? Ani akkaan dhageetti gurbaa Yahudaa ja'aniin tokkootu maallaqa isaa waliin qaba ja'an. Askhiriwxiyyiinis meeshaa hunda isaa bita ja'an. Jaad kijibaadha naan ja'a yoo namtichi kun maallaqa cinaa Ciisaan Naasiriin hanne. Ani namicha kana gaafa gamtaa keenya seenirraa hin beeka nama tasgabbaawaa akkan ta'in. Deemaatii gurra qabaa fida. Yoo isin harkaa baafachuudhaaf u'utaale hudduu keessa dhiitaa fida. Nuun deemaa ni finna. Nuun deema. Nuun deema. Dandami ilaalii biti. Ayyaanarraa biti yaa gurbaa kiyya. Timira rakishaati ilaalu kun. Akka fadhee haa ta'u garuu bareedaadha. Kootu. Gurbaa sun ni beektaa. Na dura bu'i yaa badaattu. Gamtaa kana harka seenuu kan keessi gammachiise moo sirifachiise. Laalani waan takka isinirraa barbaadu. Jechuun kiyya laalani isinirraa waan takka hin barbaadu. Nuti barbaada amrii jajjabduu si barbaadna. Baga nagayaan karaa gamtaa jajalloo ziiluutiyyiin dhufte siin janna. Nagaddiisi. Ani har'aa geessaa jiruun dhagee ati karaa Rabbii deebitee dhugaasaatii meenaa himiyaa Askharuuti. Garuu ani mee maal jeetiin si hima atiitu barnarra beekaawii amala har'aa geessaa akkasii. Har'aa geessi qullaala ammaas jiru jira. Ati ammaas maallaqa hattee jirta ja'a. Fuudhee maallaqa idil miskiinaaf hin kennee nyaatallee ittiin biteef. Naaf himi gaheen kan kee meeqa ture ati? Naaf himi. Yaa daawin addunyaan silaa ni dhumti. Eenyu beeka guyyaa tokko nu fayyaduu malta. Maallaqa narraa fudhatan jettee yaadiin sun kan keeti. Yaa Askharuuti akkana fakkaatutti ati waan nu himuu qabdu jira na fakkaata amma. Mee ani maaliin beeka gamee maaliin sin hima gaafa keenyaaf. Ni jaamaa isaan kun mootummaa barbaada. Waan kana hojii waa wal qabate mataa kan keessa maal yaadu jirta naaf himi amma. Nama mataa kana keessa wanni takka hin jiru. Mataan qullaadha. Ani naggaadeedha. Ani dallaala xiqqashaa guddachuu barbaadu tokko. Garuu mataan kiyya kun mala dha'utti isiniin jaalalaal. Na dhagee ilaaliyaa daldalaa daldalli hundi khasaaraa fi bu'aa qaba kana beekuu qabda yaa ilma Shim'oon Askharuuti. Baquutiyaa. Ammaaf nu gaya. Ammaan tana addaan faca'a. Namni tokko nu arguun qabu dafa. Yaa hawaariyaatiyya. Dhugaan isiniin jaa. Mee ilaalaa hoddommeenya uummataa dhiqatee salaatu. Akkasuma ammaas hedduudha uummanni soommanu dhoortoos baafatu. Way hoddommeenya uummataa hawaa baratu hawaa namaa himu kan akkasii ammaas Rabbi biraa galata hin qabne. Maaliif akka ta'e ni beektanii? Isaan sun qaamuma isaanii qulqulleessan. Garuu keessa isaanii hin qulqulleessan. Waan gadigaloo ta'e hunda nyaatan. Qalbiin isaaniitis hamtuu hundaan guutuudha. Wanni gaariin dalagantun hundi waanuma takkaafi. Laalaa waan sunis isiniif hin himaa. Ijuma namaa duratti gabroottan Rabbii fakkaatanii mul'achuuf. Uummanni sun yoo waan takka barates haala roga dubbii ittiin namaan dubbatan baruu fedhaniiti. Waanuma kanaaf baratan malee itti dalaguufi miti.
waan ifii isaaniitiifuu dalagu jiran namaan hin dalaginaa ja'anii gorsu. Ani rabbii guddaa dachii samii uumettiin kakadhaa ummanni sun isaanoowwan sun rabbii isaanii qalbii isaaniitiin hin beekan. Kanaafuu ani isiniiniin ja'a. Wanni ilmi namaa keeysaan tolee dalagu hundi galata qaba guyyaa galataa sun rabbii guddaa biratti. Kanaafuu waan harka keeysan jiru hunda kannuun dirqama jaalala rabbii guddaarra barbaaduudhaaf. YouTube keessa seentanii Farahaan Mahammad Gursum subscribe godhuu hin irraanfatinaa.